عليكم ورحمة الله وبركاته وكم نقافة يا جرتني الحمد لله. الراس مو قافين مني هتون نقافة التاني خلا واسطاب بيتنس نقافة التاني جرتني خنا فرسني في قبضة فجأة شورا قافيني سي فيسبوك يا بروفايل خين الراجل جيرانو أكن نمني تكونون أجرتي حالا كمين الراح قرأت شو دنتينيا نانجتني خنا فجأة شورا خنا سني تجرسيس إن شاء الله أما جل قبرتي فيسبوك رتي قدوينا إيجا فيسبوك رتي قدويني بودا obsaan eeggannaa. Eega feesbuuk irratti gaddoofne yeroo isin piroofaayila irraa jijjiirrattanii akka asirratti hunoo asirratti piroofaayila keessan as ba'e namni komentii laayikii isinitti kennuu hin dandeenye jechuudha. Namni kamuu arguu hin dandeenye asirratti bikkuma hunoo maqaa keessanii kanarratti malee. Kanaaf jechuudha hunoo gubbaa kanarratti ol baanee bikka piroofaayilaa kanarra dhooyne jechuudha. Bikka piroofaayilaa sanirra dhooyneeti. Eega siimaasiisi hunoo ammas bikkuma piroofaayilaa kanarra dhooyinaa jechuudha. Eega kanatti isinuu dhufe. Eega akkasitti irra dhooyine booda hunoo barreeffama kana nuu fidee barreeffama kanarraa select profile picture jedhu kanarratti dhooyina kan inni irraa ofii isinitti agarsiisaa jiru kana barreeffama sadii ol hambisnee lama gad hambisnee isa kana jechuudha. Kanaan booda eega asirratti dhooyine egaa asirratti dhooyne hunoo akkanatti hunoo suuraa nuuf fidee jira. Suuraa kanarraa akka barbaanne irra galfachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mee amma kana suuraan kunneen kan amma dura irra galchee jiru isin immoo haaree irratti deeffachuu barbaaddaniis kafeetan irra kaawwachuu dandeessan jechuudha. Kanaan booda hunoo eega kanatti bikka suuraa kan nu dhufe kanaan bikka kana xooyne bikka karooppii kana ni agartaniimi bikka kana xooyne suuraa kana kanatti xiqqeeffachuu dandeenya jechuudha. Suuraa xiqqeeffachuu dandeessanii hunoo jala kanarra bikka tekstii bikka irra asirratti waa barreeffachuu barbaaddaniis hedduu waan barbaadan irra godhachuu dandeessan irra barreeffachuu dandeessanii as xooyxanii ammallee waan barbaadan irra kaawwachuu dandeessan jechuudha asirra. Kanaan booda ammaasiis isin ammoo yeroo suuraa asirratti jijjiirrattanii gubbaa kanarra dhuftaniituma seef qofa gootan laa akkasii miti. Yoo gubbaa kan albaaxul gubbaa kanarra dhuftanii seef gootan taate feesbuuk irratti galeeti namni hundi achirraan komentii laayikii isiniif itti kennuu danda'a jechuudha. Osoo akkasitti alaaxul seef gootan hin goone hunoo bikka nama irra ofii isinitti agarsiisaa jiru kana hunoo raayitii kana ni agartaniimi raayitii kanarraa balleessuu qabdan. Raayitii kana irraa balleessitanii namni kamuu arguu hin danda'u jechuudha. Hunoo bikkuma piroofaayilaa keessan irratti malee namni feesbuuk irratti namni kamuu arguu hin danda'u jechuudha. Yoommoo raayitiin kun hunoo akkanuma jira jechuudha yeroo isin dura asirratti as sheer gootan footoo. Kanaaf footoo isin sheer as gootaniituma gubbaa kanarra dhooytanii ichi argitan. Kanaaf jechuudha raayitii kana akkanatti irraa ooftan. Amma irraa oofeetii isinitti agarsiiseemi akkasitti raayitii kana irraa ooftanii saniin booda gubbaa kana dhooytaniituma seef godhatan jechuudha. Mee amma dhahee seef godhee isinitti agarsiisa. Hunoo irra naaf galee jira jechuudha. Kanaan booda achirratti achi bahee hin jiru. Hunoo amma jalaa wayii mul'ata hin jiru jechuudha. Achi gamasitti illee hunoo achi bahee hin jiru jechuudha. Kanaaf namni kamuu arguu hin danda'u haala saniini piroofaayila keessan akka namni isin arguu hin dandeenyetti irra galfachuu dandeessanii jechuudha. Gaafii biraa ammas gaafii na gaafattanii jirti. Gaafii sana immoo yeroo biraa isiniif deebisa. Kanaaf isinitti hin dheeressu. Har'aaf ammoo asumarratti dhaabaa amma viidiyoo dhuftu walitti dachaanutti nagayaan jiraadhaa isiniin ja'a nagayaan tura.